Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. As jala ji'urtii miti yoo haa dhageessu taate ani boonii hiikuu ishiidhaa ishummaanuu eda sagalee qabeetu bin ture yoo lamuu irra deebi'a kajettan taatan irra hin deebi'a. Ammoo garuu nikaa yeroo lama kaji amtu kun hin jirtu. Ani immoo eda hiikuu ishiidhaatu hunoo ishii ol baasaa jalatti hima yookiin immoo sagalee isin dhaggeeffachiisa. Askeessa beer. Maaliif jennaan hanqaatan jala muree sarare. Rabuusi bakka akkas taatu hawaasuma kanarratti hawaasa dhageessisi ragaa siif haa ta'u isii yaamee dawwalee dhiifama guddaa wajjin na dhaggeeffadha dhiifama guddaa obboleewwata yookiin gaa yes waliin jiru tokko hin beekami. Ani waanuma ilaa gaafii 18 moo meeqan qaba barreeffadhee waan an sin gaafadhu sana keessaa gaafii dhuma 4-5 tokko sin gaafadhu ustaas. Carraan argadhe kanaan. Naayamtu keessaan nagaafadhu bilbila tajaajilin qabu. No ay namni biraas keessaan nagaafadhu. Gaafii akka kiyyaa kan qaban namoota baay'eetu jiru waan ta'eef walumaan nuu deebiftu. Waa tokko waan cinqiin qabu waan nama saalfachiisu waan safuu cabsuu miti. Okay, itti fufi. Mirga namaa eegin dirqama. Gaafiin inni tokkoffaan dhuguma kan rabbi isin argu boniyyee irraa jaalalli isin qabeera. Gaafii jalqabaati kun. Isinarraa qabaatu baate situ maaliif na dararaa ooltii miti yookaan maaliif ana dhiiftee na biraa waajjii waagootii miti jedhee na maqaata dhiisu ture. Okay. Akkas taatu intalli kuni nuti amma gaan intala keessan nama sin jaalattan xiqqeessuu yookaan tuffachuu kiyyaa miti. Garuu namni kamiyyuu waan ilaalu tokko akkaataatti ilaalu fakkaataatti madaaluu qaba. Akkasuma akkas miti Hamza Ahmad Faanii hunda goggore na of na sirreessaasin. Anamma Ahmadiin akkan itti beekuun qaba. Namni tokko Hamzaan Ahmad nama akkamiiti jedhee gaafa inni na gaafatu Ahmad nama gabaabaadha, nama diimaadha, nama mallisaa akkasiiti, nama ilaalchisaa akkasiiti, nama kabaja akkanaa namaa qabu, naamusa akkanaa qabu dheetan ibsa mitiidhe. So an akka Aleeksitti gaafan boniyyee ilaalu boniyyeen tokko amalan qabdu, 2 naamusan qabdu, 3 bifa naman caaltu, 4 jecha namaan dhageessu maaluma siitu simbooje. Rubumaan qabdu qarshiin qabdu naaman isa kaan immoo itti deemna. Waa'ee akkanaa tana ani amalas namni akka ishiitti qabu hin jiru. Jabduudha intala jegnaa intala haalaa fi amalas qabdu naamusa namni akka ishiitti qabu hin jiru. Haa ta'u dhiirtinis sheexaanis dogongorsiisuu danda'a malee anaaf boniyyeen ani intala jabduudha naaf. Jechuudha anarra namni anamma anaati irra obsan qabna. Boniyyerralli amma anaati irra obsan qabna. Wallaahi haqa yoo himan firummaan hin bajjaalaatti. Wallahi watallahi namni akkaan aaree guddate namni akkaan obsan qabne ana malee ishii miti. Okay, akkaataa isin itti ilaaltan egaa amma akka waliigalaatti immoo jira. Fakkeenyaaf saayinsii keessatti general truth waan jedhamu jira amma. Dhugaa waliigalaa. Dhugaa waliigalaa maali? Sukkaarri ni mi'aa akka waliigalaatti sukkaarri akka mi'aawu addunyaa guutuutu ragaa ba'a. Dhugaa waliigalaati kun. Aannan adiidha. Dhugaa waliigalaati. Akka waliigalaatti wanni nuti waliin beeknu jira. Wanni namni tokko immoo kophaatti namni amma aannan hin jaalanne jira. An akka fakkeenyaatti aannan hin dhugan. Aannan jaalatamaadha. Garuu akka waliigalaatti waan ilaallu kana keessaa okay waan jaalattan ayyee. Diraamaan amma eegaltan kunoo yoom dhuma? Kutaa meeqa qaba? Amma andeen gadda dubbadheen ture budaadhanaan hin jedhinaa yookaan xonqaayidhanaan hin jedhinaa. An ustaaz Maama Bayyaaniin baay'een dinqisiifadha. Maafan dinqisiifadha beektu? Saayikooloojii uummata kanaa nyaataniit
namni akka maqaa jaraa maqaa boniyyeetiif maqaa ustaaz Maamad Bayaan akka inni afaaniin buufanne waggaa guutuu akka inni haasa'u harka jaraan ciiranii ajandaa miidiyaa Facebook, TikTok, YouTube amma نعم لبيه قلت قالت كان راكن تود بخير ده افان ما شيء قلت كولت نديبو هل كان اللي ريبا خشتنا امتي ولا انكو بدن دلغات انا بعد انا ورا بعد انا يوم قلت رمان غلاو دو مال دتكيله محمد بيان اجندان محمد بيان خنا ديمو جرغا جيله امان تننمني بكون دا خنا ما اسا isaan bargaafa silaafuudha ganda biraa keessa yaaniiti hogga achirraa akka dhaban hoggu gargaarsaa qofa nati shamarran haraggeenu barbaadani an qarshii takkattin kan riyaala kudhaneettin kan kunoo namni nu hedduun tuffateeti nima ammaan tana qarshii kudhan faadha akkaawunsa natti naku jirani kuyi garaa kiyya geelee dhiisa waan akkana ananurraa duraanuu nama nu dhiisee deemee gartee ganda biraa keessa deddeemee متسديب ونتنقبل له دبا بيا دورتي أنتنا bani galagaafo ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.